Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo ijaaramuu mana kiristaanaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Yohaannis isa gabaabdichadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Raajaa Eelsaadha. Eebbi isaanii fi araara isaanii hunduma kiristaanarra oole kan bula ta'uu hanga bara baraatti. Ameen. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Gaafa guyyaa 20. Har'i guyyaa ayyaana yaadannoo ijaaramuu mana kiristaanaadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Yohaannis isa gabaabdichadha. Tokkos guyyaa ayyaana yaadannoo qulqulluu Raajaa Eelsaadha. Eebbi isaanii fi araara isaanii hunduma kiristaanarra oole kan bula ta'uu hanga bara baraatti. Ameen. Kabajamtoota daawwattoota keenya, akkuma yeroowwan darbee har'a seenaa ijaaramuu mana kiristaanaa fi seenaa qulqulluu Yohaannis isa gabaabdichaa gabaabinaan argachuu waan hin dandeenyee fi nuuf kolchaa isiniin jenna. Har'a viidiyoo kana keessatti seenaa qulqulluu Raajaa Eelsaa qofa isiniif dhiyeessina. Hanga xumuratti akka nu wajjin taataniif Waaqayyo Abbaan keenya nu haa gargaaru. Ameen. Raajaa qulqulluu Eelsaa. Eelsaa jechuun Waaqayyo Fayyisaadha jechuudha. Abbaan isaa Yoosaafiit jedhama. Gosti isaas Yisaakoridha. Barsiisaan isaa Raajaa Eeliyaasidha. Innis yeroo biraa gara dachee jiraatotaatti ol ba'u waan narraa barbaaddu na kadhadhu yommuu jedheenitti kennaan kee lama ta'ee anarra haa bulu jedhee kadhatee waan tureef kennaan Eeliyaas Eelsaarra dachaa ta'ee bubbuleera. Kunis akka beekamuuf Eeliyaas nama du'e tokko kaasee Eelsaan garuu nama lama kaase. Raajaa Eelsaan barsiisaa isaa geggeessee Yordaanos lamatti hiree cahee yoo deebi'u gara magaalaa Yaarikoo seenee bakka kana jiraachuun nuuf gaariidha jedhe. Kan isa simachuu dhufan garuu biyyillee gaariidha, bishaan ishee garuu hadhaawaadha jedhaniini. Galiilaadhaa soogiddanaaf fidaa jedheeni. Innis Waaqayyo Gooftaan Israa'el kan du'u akka hin jiraanne bishaan kana fayyiseera jedhee yoo irratti kadhatu bishaanichi kan mi'aawu ta'eera. Lammaffaa Mootota boqonnaa 2:19-21. Achi darbee yoo Beetel ga'u ijoolleen namicha moluu jedhanii arrabsanii. Sababa kanaanis dheekkamee Amaaketa lama bosonaa bahanii ijoollee 42 ajjeesaniiru. Lammaffaa Mootota boqonnaa 2:21-25. Akkasumas Qarmeloositti dubartiin takka dhuftee kanan irraa liqeeffadhee na ajjeesuuf abbaan manaa koo du'eera rakkadhee jettee yommuu isa kadhattetti mana ishee zayitaan guuteeraa fi Mootota boqonnaa 4:1-7. Dubartiin Sunaamaawitiin isa simattuu takka ilma hin qabdu turte. Innis ilma ni deessa jedheenii waggaatti ilma ni deesse. Ilmi ishees guddatee guyyaa tokko abbaa waliin deemee du'e. Isheenis dhuftee Eelsaatti itti boossee innis mucaa ishee du'aa ni kaase. Lammaffaa Mootota boqonnaa 4:25. Bara beela ta'ettis duuka bu'aa isaa Giyaaziin raajotaaf baala affeelii kenniif jedheeni. Yoo dhandhaman itti hadhaa'ee jennaan summiidha jedhaniini. Qamadii xinnoon akka tuqan itti himnaan isaanis akkuma jedhaman ni godhani. Nyaanni sunis mi'aawee nyaatani. Akkasumas ammoo hojii ajaa'ibaa Raajaa Eelsaan hojjete keessaa Ni'imaan nama jedhamu mootii Sooriyaa ture. Lamxii yookaan dhukkuba gogaa nama addeessuun rukutamee osoo gaddee osoo jiruu dubartiin lammii Israa'elii kan mana mootichaa hojjettu takka namni Eelsaa jedhamu jira. Osoo achi dhaqxee ni fayyita jettee haadha manaatti himteefi mootichis dhukkuba isaa irraa fayyuuf yommuu gara Eelsaatti dhufu dhaqiitii Yordaanositti dhiqadhu jedheeni. Namichis erga laga ta'ee biyya koo lagaan gurguddoon jiru miti jedhee lole. Yeroo kana kan waliin turan maaltu si dhibee ati akka inni siin jedhe maaf hin gootu jedhaniini. Innis dhaqee si'a 7 laga Yordaanos keessatti cuubame ni fayyesi. Wanta qabatee dhufe keessaayis warqee Eelsaadhaaf dhiyeesse. Eelsaan garuu ni dide. Giyaas keessa isaatti warqicha barbaadee ture. Booda erga isaan deemanii suuta jedhee duubaan dhaqee warqee harka tokko irraa fudhate. Yeroo sana Eelsaan wanta Giyaas gochaa jiru hafuuraan ni arga ture. Eessa dhaqxee dhufte jedhee Giyaaziin gaafannaan ni dhokse. Kanaanis Raajaa Eelsaan Giyaaziin akkuma warqee isaa irraa fudhattee lamxii isaas irraa fudhu jennaan Giyaaz lamxaa'eera. Lammaffaa Mootota boqonnaa 5 guutummaatti argachuu dandeessu. Raajota keessaa manni nutti dhiphatee mana nu ijaare jennaaniin osoo muka muranii qottoon sibiilaa bishaan Yordaanos jalaa
seente innis muka cittuu irra godhee baaseeraa fi booda mootiin Adeer Israa'eloota mo'achuu waan dadhabeef eenyutu mootii Israa'elitti yeroo hundaa gorsa kana kennaa jedhee namoota gaafate. Isaanis raajicha Eelsaa jedhamu tokkotu jira, isatu wanta mootichi raawwatu itti hima jedhaniin akka isa qabanii gara isaa fidanis ajaja dabarse. Giyaaz yeroo saragallaa baay'ee ta'anii dhufan arguu ni sodaate. Eelsaan garuu hin sodaatin, kan isaan bira jiru irra kan nu bira jirutu caala jedhee ijji isaas akka banamtuuf kadhate. Eelsaan kadhate ijji namoota isa qabuu dhufanii akka jaamtu taasise ni jaamane. Yommuu kana Eelsaan isaan fuudhee gara mootii Israa'el geessee ijji isaanii badee haa agartu jedhee kadhannaan hundumtii isaanii ni arganii. Mootiin Israa'el immoo raajaa Eelsaadhaan jara kana ajjeesuu jedhee yommuu gaafatutti Eelsaan garuu lakki nyaachisii obaasii ergi malee hin ajjeesiin jedhee mootichi namoota kana nyaachisee obaasee ergeera. Kanaanis nagaan gara biyyaatti gaggeeffamanii bara dheeraaf kan wal hin lolle ta'aniiru. Eelsaan haala kanaan jiraatee waggaa 50 barsiisee nagaan boqoteera. Kana boodas Israa'eloonni nama Mo'aabaawiyaniin du'e tokko boolla isaarraa yookaan du'aan ka'eera. Lammaffaa moototaa boqonnaa 13 lakkoofsa 20. Guyyaa yaadannoo raajicha Eelsaas caamsaa 20dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo kadhannaa qulqullicha kanaan nutti araaramu. Sugni isaas nu waliin haa ta'u hanga bara baraatti. Ameen. Galanni Waaqayyoof haadha isaa dubroo Maariyaamiif ulfaataa fannoo isaatiif hanga bara baraatti haa ta'u. Ameen. ገብርኤል ማርያም አበሰራት ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ አላት።